Tajii kana booda bu'aan nurraa eegamu tokko magaalaa keenya akkamittiin magaalessinee uummata keenyaa fi tajaajila si'ataaf qaqqabamaa laannee darbee immoo magaalaa uummata keenyaaf mijattuu taatu uumuu keessattuu pirezenteeshinii mootummaan naannoo Oromiyaa nu dhiyeessaa turanii magaalaaf Oromoon duddaaf garaa ta'anii akka turanii fi hubannoon hawaasa keenyaas baay'ee salphaaf gadi bu'aa kan ture. Garuu immoo kana booda jijjiirama hawaasa keenya irratti finnee hubannoo irra deddeebii laannee nuffii tokko malee magaalaaf Oromoo walitti araarsuu akka dandeenyu keessattuu dinagdeedhaanii hojiin isheetii gadi bu'een qonna magaalaa dabalatee hojii kilaasteraa furdisa horii aannanii horsiisa lukkuuf kan kana fakkaatan irratti hawaasni keenya bal'inaan hirmaatee dinagdee isaa akka fooyyeffatu taasisu darbee mana jireenyaa mijataa ta'e keessa akka inni jiraatu naannoo magariisa ta'e keessa akka inni jiraatuu fi hojii misooma kooriidaraa mootummaan gadi buusee jiru hawaasni keenya akka godina Wallagga Bahaattis jalqabamee jira waan ta'eef isa kanatti fufiinsaanii ciminaan hojjennee magaalaa bareedaa keessa uummanni akka jiraatu taasisuu. Dhalootaaf magaalaa mijattuu fi magaalaa industiriidhaan guddatte taasisuu irratti leenjiin kun bal'inaan kan inni kenname. Kana keessatti nun waan bal'aa hubanneerra magaalaan hundeeffamee jiru yeroo ammaa daandii konkolaataafis ta'e daandii deemsa namaatiifis hojiiwwan teknooloojii wajjinis wal qabatu keessatti mijataa waan hin taaneef akka aanaa Sibusireetti magaalaawwan 4 qabna. Magaalaawwan 4 qabnu kana keessatti magaalaa 2 irratti jalqabbii misooma koliidarii jalqabnee jirra. Jalqabbii misooma koliidarii kana keessatti immoo magaalaa kana akkaataa barbaachisummaa isaatti karaa guutuu ta'een waan barbaachisu hunda karaanni guuttateen ijaaruudhaaf qindoomina qaama dhimmi ilaallatu wajjin waliin taanee hojjechuudhaaf qophiirra kan jirruu fi achi deebinees marii kutaa hawaasa adda addaa wajjin taasisnee magaalaa keenya magaalaa bareedduuf miidhagduu taasisuudhaaf hojjechuudhaaf kutannoo ni qabna kan jedhuun qaba. Qe'een keenya qe'ee miidhagduu taatetti fufuudhaaf uummanni yaada isaa tokko godhee irratti dammaqee hojjetaa jira. Kanaan wal qabatee inisheetivii adda addaa magaalaa keenya keessatti hojjetaa jechuudha. Inisheetivii horii furdisa aannanii kan qonnaa kan horii aannanii giddugala gabaa warreen kun birrii bulchiinsa magaalaatiin hojjetamee uummanni itti gammadee hojii dhabaan irratti ijaaramee jiruuf jireenya isaa jira jechuudha. Kanaaf leenjii biyyaa kana gidduutti gaggeeffamaa kunis waan hedduu barachuu dandeenya jechuudha. Tokko lafti magaalomuu jechuun pilaaniin gaafa hoogganamtu dinagdeen uummata Oromoo dabale jechuudha. Dinagdeen uummata Oromoo dabale jechuun immoo biyyi kun dorgomaa giddu galeessaa keessa galte jechuudha. Lafa sakkaataa kamiin magaalomsuu qabna, seenaan lafa keenya, seenaan magaalaa keenya maal turee kan jedhu sana magaalaa sana jijjiiruudhaaf hojiiwwan ta'an hojjechuudhaaf kallattii kan nuu taa'e waan ta'eef kanarratti haala gaariidhaan leenjicha fudhachaa jirrachaadha. Kana giddu galeessa godhachuudhaan nuunis akka magaalaan garbuuteetti misoomawwan adda addaa hedduu jalqabnee jirra jechaadha. Kana keessaati kilaastera horsiisaa kan horsiisa lukkuu, kan horsiisa horii, kan horii aannanii ijaaramaa kan jiru ta'uu isaa jechaadha. Kana irratti hojii dhabaa irratti ijaarree gara fuulduraatti akkamitti hojii dhabaan keenya misooma kana keessa galee of jijjiiruu danda'a karaa jechuu danda'uun. Kana malees manneen qusannaa nama giddu galeessa godhata paartiin keenya waan ta'eef kanas giddu galeessa godhannee manneen qusannaa hawaasa keenya harka qalleeyyii ta'aniif ijaaramaa kan jiru ta'uu isaa jechaadha. Barnootaaf teekinooloojiidhaan dorgomaa yoo ta'e qofa jiraataan magaalaa keenya namni magaalomsu. Sammuu entrepreneurshipii hojjetee waa jijjiiru, hojjetee waa kalaqu, abjuu badhaadhinaa, abjuu sooromuu, abjuu jiruuf jireenya isaa mo'achuu, abjuu oomishuuf hojjechuu yoo qabaate qofaadhaan. Kanaafuu nama entrepreneur ta'eetu magaalaa keessatti uumnaa. Gama biraan harka callu malee taa'u utuu hin ta'in harka hojii uumuu danda'u. Ogummaa adda addaa qabu. Konkolaataan haa ta'u, uffata hodhuun haa ta'u, industirii godhootiin haa ta'u, galii kamuu jenereet godhee galma badhaadhinaaf jiruuf jireenya isaa kan jijjiirutu nama magaalaati jennaa kan jedhu kana giddu galeessa godhatame jechuudha. Namoota investoroota gurguddaa kan ta'an wal mari'annee shaggar maal akka yaadu maal akka barbaadu gaggeessinee fixneerra. Har'ammoo dhaabbilee faayinaansii sadarkaa biyya kan jiran baankoota, inshuraansii, maayikiroo faayinaansii wajjin marii gaggeessineerra. Mariin kun nuuf baay'ee barbaachisaa.
isaaniifis odeeffannoo kennuuf baay'ee barbaachisaadha. Magaalaa tokko keessatti gaheen faayinaansii baay'ee guddaadha. Faayinaansiin akka investimentiin dabalu siif go'a, deeggarsa teeknikaa adda addaa siif kenna, walitti dhufeenya kee faayinaansii wajjin cimuu qaba jechuudha. Kanaafuu har'a kaayyoonsaa faayinaansii sadarkaa biyya jiranii wajjin shaggar maal yaadee maal hojjetee fuulduraaf immoo maaliin wajjin hojjechuu dandeenya kan jiru irratti kaayyoo goonee marii gaggeessine jechuudha. Shaggar keessatti namoonni hojjechuu barbaadan sektara barbaadanii keessatti hojjechuu danda'u. Qonna irratti hojjechuu danda'u, manufacturing irratti hojjechuu danda'u, real estate irratti hojjechuu danda'u, commercial irratti hojjechuu danda'u. Kana qofa miti iddoo bashannanaas yoo barbaadan hojjechuu danda'u. Kanaafuu sadarkaa magaalaa keenyatti carraa gurguddaa qabna. Carraan kun yaada haaraatiin magaalaa kana biyya kana dorgomaa kan ta'u kan goo waan ta'eef kallattii hundaatiin namni nu bira dhufe abbaa qabeenyaa yoo ta'e muuxannoo yoo qabaate teekinooloojii biyya alaarraa fiduu kan danda'u yoo ta'e shaggar keessatti carraan isaaniif hundaa akka jiru ibsuun barbaada.